kadhadhe buusee baasee madaalee dhibeen koo sitti caalee kan bultu mi'oodhaanii dambiinoo gosa kamii ya dambii ya maxxantu ishee sanyii daabeessa akkamiin dhaaltee odaa mataa gubbaarra teessa amma naalbeedhaan jiree hundeedhaan si buqqisa jajjabaa kormaa yaasee mataarra si deemsisa amman sirra bobbaasa nu dhaga'i hiriyyee haadhooti siif himnaa lammii keetiif sabni kee tusni bilisoomaa kan barreerra ansee hin ilaaliin ilmarmaa takka gadii takka olii jireenya dhala namaa jedhee dabale halkanii guyyaa yaadaat gubadhee keessa kooti kan lafarra harkifameet reeffa obbolaa kooti barrin darbaa obsinaan tuffiin nutti ammaatteetti bakkatti singaalchinaan dhaadannoo godhatteetti nu dhaga'i hiriyyee haadhooti siif himnaa lammii keetiif sabni kee tusni bilisoomaa kan barreerra ansee hin ilaaliin ilmarmaa takka gadii takka olii jireenya dhala namaa jedhee dabale agadaa ballashiiti balleessasi adeemasi amma ishee maaltu seete agadaa ballashiiti balleessasi adeemasi amma ishee maaltu seete akkamiin diina gombisu rasaasaan diina gombisu 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 rasaasaan diina gombisu rasaasaan diina gombisu amma ishee maaltu seete yerroon kootuu lolee dahee barbadeessa kan fuutatee ka'ee diina akkamiinneessa adeemasi amma ishee maaltu seete diimatus sibiilli finiinu ka'ee loloromoo meeshaan sinjiniinu adeemasi amma ishee maaltu seete deemanii sussukuun barsiisne miilla koo diin arganii deessuun barsiisu garaa koo adeemasi amma ishee maaltu seete akkamiin diina gombisu rasaasaan diina gombisu akkamiin diina gombisu rasaasaan diina gombisu rasaasaan diina gombisu rasaasaan diina gombisu amma ishee maaltu seete yoo ilmi daalatu allaatti dubbata ajjeesee foon nyaataa luusisa nyaata adeemasi amma ishee maaltu seete na nyaata garaa koo qofan jajjabeessa dhabee
Adeemasi mashee maaltu seete. Lumminyaati yoomuu lafee gootota koo kan lubbuudhaan jiru sahee guwaaqni koo. Adeemasi mashee maaltu seete. Egaa sinji nyaannaa yoom nyaanne foommaddi galma ga'uuf jira kan yaadne iddoo qabdi. Baddeessasi adeemasi mashee maaltu seete. 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 Akkamiin diina gombisu. Rasaasa diina gombisu. 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 Rasaasa diina gombisu. Rasaasa diina gombisu. Akkam ooltan yookaan akkam bultan dhaggeeffatoota keenya an Mul'inaa Sorsaan jedhama. Guyyaa har'aa kana dhalattuu Oromoo kan taate aaddee Leelloo Tokaa isinii qabadhee dhufeen jira. Aaddee Leelloo Tokaa kabaja affeerraa keenya fudhattanii baga nagaadhaan dhuftaniin isiniin jedha. Aaddee Leelloon kan jiraatan kutaa Ameerikaa Minisootaa yookaan immoo Oromiyaa lammaffaa jedhamtee kan beekamtudha. Egaa Leelloon miidiyaadhaafis aaraa miti. Kana durallee an qophii ishiin OMN even miidiyaa Oromoo beekamaa irratti taasiste qophii ishii dhaggeeffadheen ture. Qophiin sunillee gaariidha. Yaa ta'u malee egaa namoonni aaraa ta'an waan jiraniif Leelloomee gabaabsitii of beeksisii sana booda gara marii keenyatti ceenaa. Mariin keenyas dubartoonni qabsoo Oromoo irratti gaheen isaan qaban kan jedhu ilaallata. Gamanumaan of beeksisiitii gara marii keenyatti seennaa. Ammallee dabalee galatoomaa jedha. Baay'ee galatoomaa jirra miidiyaa anis baay'ee gammadeen jira waamicha keessan waamicha naa gootanii fi baay'ee galatoomaa. Ani maqaan koo Leelloo jedhama. Akkuma guutuun ni jedhee magaalaa Miniyaapolisii yookaan Oromiyaa xiqqoo keessa jira. Ani naannoo magaalaa Jattu keessatti dhaladhe. Asittan guddadhee mana barumsaas haayiskooliis asittan deeme galatoomaa jedhama. Baay'ee galatoome egaa akkuma amma jettee ati egaa haayiskoolillee asitti barattee garuu afaan ati dubbattullee afaan nama biyyatti Oromiyaa keessatti nama guddate fakkaata. Kun baay'ee kan nama boonsudha. Kanaaf mee egaa asittis yoo yaa guddattu asittillee guddattus asittis barattus aadaa Oromoo sirriitti beekta. Kanaaf mee akka aadaa Oromootti gaheen dubartoonni qabsoo Oromoo keessatti qaban kan jedhu mari'annaa. Egaa akkuma addunyaa irratti akkuma yeroo ilaallu dubartoonni harki gimmaashni yookaan immoo harki walakkaan addunyaa kanaa dubartoota. Oromoonis miliyoona 50 yaa ta'u malee gara miliyoona 50 jedhama. Garuu egaa harki 20 miliyoonni 25 dubartoota. Dubartoonni kunis immoo qabsoo kana keessatti hirmaatanii gahee isaanii yoo baachuu baatan qabsoo Oromoo keessatti eenyu guddaa uumaa. Mee dursa akkuma waliigalaatti jalqabnee sana booda egaa nuti lachuu biyya alaa keessa waan jirruuf gara biyya alaatti dhufnaa. Gabaabsitu man dheeressiniitii waa'ee dubartoonni qabsoo Oromoo keessatti qabanii waa tokko naan jedhii sana booda gaaffii biraatti darbina. Baay'ee galatoomii gootuu dubartoonni egaa seenaa keessattis yoo ta'e bakka guddaa qabu. Aadaa Oromoo keessattis yoo ta'e bakka guddaa qabu. Siqqeen dubartiin kabaja qabdi. Dubartiin haadha mootiiti. Dubartiin haadha dhiiraati. Dubartiin kan loltu kan lolchiiftu. Dubartiin mootii hundumaa kan deesse. Abbaa gadaa fi haadha gadaa. Dubartiin qabsoo keessattis yoo ta'e hirmaannaa maatiitiin qabsaa'uudhaanis dirree waraanaa dhaquudhaanis hirmaannaa guddaa kan gochaa seenaa keessattis gochaa turanii ammas immoo gochaa jiru.
asittis ta'ee biyya keessatti qabsoo keessatti dubartiin wanta guddaa yookaan immoo akka baay'ee nama dinqisiisu nama gammachiisutti irratti hirmaachaa jiru hirmaataas turanii fuulduraafis immoo irra caalaatti itti hirmaatu dammaqanii jiru jedhee tanan akkasitti isinitti himuu barbaada. Dubartiin qabsoo keessatti baay'ee murteessaa fi murteessituudha. Qabsoo keessatti dubartiin warri dhiiraa yookaan immoo warri qabsaa'anii dubartii waan hin qabnee fi even bilisummaan Oromootu dugda dubartii kan harkifatee dubartiin baay'een hirmaannaa waan hin fudhannee fi amma baay'ee jijjiiramaa jira. Dammaqaa jiru qarreen dammaqtee jirti dubartiin dammaqtee jirti haati dammaqtee jirti. Kanaaf hirmaannaan dubartoota qabsoo keessatti bakka guddaa qaba. Fuulduraafis immoo bakka guddaa qabaachuuf ta'a jedhee tanan isinitti himuu barbaada. Ayyee galatoome egaa akkuma nama dursa jedhee ati aadaa Oromoo sirriitti quba qabdaa. Amma immoo gaamee gara biyya kanaattiin si deebisaa egaa Oromoon baay'eetu biyya kana jira keessayyuu Minnesota Oromoo baay'eetu jira. Yaa ta'u malee egaa biyyi kun baay'isawee biyyumti Ameerikaan kunuyyuu namoota biyya biraatti dhufan yookaan immigiraanti kan jedhamuun kan guutamteedha. Namni biyya Ameerikaa kana hin jiru, Afrikaan jira, Eeshiyaan jira, Middle East, Europe, hundi isaaniitu laayitiin namootni bakkee adda addaatii dhufantu biyya kana keessa guutee jira. Egaa baay'een isaanii aadaa Ameerikaa fudhatan malee garuu duuban aadaa isaanii hin tifkatu. Keessayyuu fakkeenyaaf ammaanimti kan beekamu warri Jiwiishii duratti yeroo Ameerikaan jalqaban turraa kaasanii yaa dhufan malee garuu aadaa isaaniitti tifkatanii seenaa isaanii tifkatanii as ga'anii. Sanatti taanee immoo Chaayinoonni illee aadaa isaanii afaan isaanii tifkatu. Mee kan Oromoo kan akkamitti ilaalte amma Oromoon baay'inaan egaa amma generation itis first generation isum jennu kana. Kanaaf anis illee waan ati hin jette waan naannoo kanatti naannoo diisitti arge tan dabalaa akkami Oromoon aadaa isaa irraanfate moo akkamitti piraaktisii gochaa jira keessayyuu warri shamarranii aadaa westernii kanaanii dhuunfataman moo akkami? Dhugaa dubbachuudhaa fi aadaa ofii kaawwachuun eenyummaa kee kaawwachuudha yookaan immoo aadaa ofii naamusaan eeguu jechuun eenyummaa kee eeguu jechuudha. Eessatti yoo ta'e aadaan ofii eenyummaa ofiiti. Aadaan maatii keessaan sitti darbaa, aadaan ofii barattee bira keessaa, aadaan kee eenyummaa keeti irraanfachuun yookaan dagatanii wasannaayis ta'uun okay. Garuu akkuma isin jedhu personaalii ani ofii kooti yeroo hundumaa xinnoo ta'ee aadaa koo baay'ee jaalladha. Eenyummaa koo nan jaalladha. Afaan Oromoo dubbachuu yoo ta'e barreessuu yoo ta'e dubbisuu yoo ta'e Ameerikaa keessatti guddadheef mana barumsaatti deebi'uudhaaf utuu hin ta'in yeroo hundumaa baay'ee jaalladha jechuudha. Wanta keenya ta'e waan keenya ta'e. Kanaaf karaa tokkoon namumarratti murtaa'a jedhee tananii yaada karaa biraatiin immoo maatiinis immoo hirmaannaa guddaa qabu. Maatii keessatti aadaa kee hin leellifama yoo ta'e kaawwachuudhaaf yookaan immoo aadaa kee eeguudhaaf immoo akkasuma chaansiin kee yookaan carraan aadaa kee tifkachuu akkasuma ol guddataa jechuudha. Kanaaf dubartoonni biyya alaa kana keessatti aadaa isaanii eegaa jiru. Eegaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf akkuma ammuma dhumaa uffata yoo ta'e afaan ofii yoo ta'e hundumtuu eegaa jiru jechuu hin dandeenyu. Garuu amma arginutti dubartoonni ispeeshaalii xinnoo guddatanii yookaan biyyatti baratanii seenaa ofii aadaa ofii akka gaariitti baratanii kan biyyaa dhufanii aadaa ofii akka gaarii eegaa jiru, duukaa bu'aa jiru, kabajataa leellifataa jiru. Xinnoo biyyatti akka keenya xinnummaadhaan biyya kan ba'e xinnoo nama rakkisa. Garuu eeggachuun kan keeti.
waan kan kee qabattee kunuunfachuun eenyummaa kee akkuma qaama ofii dhiqatanii akkuma mana barumsaa yookaan immoo sammuu kee qarachuudhaan mana barumsaa deemtu akkuma nyaachuun sirra jiru akkasuma immoo kan kooti jettee qabachuun dirqama kan keeti. Kanaaf personally namni suni dhugumaan kan kooti jedhee qabachuun namarratti murtaa'a. Garuu overall dubartoonni keenya eeggachaatuma jiru. Garuu generation caalamoo barachaa sirna gadaa research godhanii bira ga'anii sirni gadaa kuni waa'een dubartoota waa'een aadaa kuni aadaan Oromoo baay'ee gadi fageenya baay'ee bareedaa baay'ee ulfina qabeessa kabajaa akka qabu waan baranii fi itti deebi'anii aadaa ofii aareeffatanii duukaa bu'aa jiru. Isa duriirraa amma wayyaa jirra amma irratti hirmaachaa jirra amma aadaa ofiitti sabboonummaan dhaga'amaa jira. Yookaan immoo aadaa ofii kabajachuun dubartoota irraas iddoo baay'eetti mul'achaa jira. Egaa aadaa in general aadaa wanta karaa baay'eedhaan aadaa kan fuudhaa jira yookaan kan heerumaa jira kan cidhaatti godhan jira yookaan akkaataa jireenyaan aadaa ta'uu danda'a yookaan immoo maatii keessatti itti bulbaasni yoo aadaa ta'uu danda'a. Kanaaf akkuma generaalii godhee tanas ibsee dubartoonni aadaa isaanii amma danda'anitti dhugaa dubbachuuf eegaa jiru. Ayyee baay'ee galatoomii. Anumtis by the way as naannoo Washington DC kanatti amma ijoollenumti asitti dhalatanii asitti guddatanii gaadan tokkoffaan afaan atumtu immoo tokko garuu kan yaa ta'u malee atillee biyyatti dhalattee garuu ijoolleen asitti dhalatan illee afaan Oromoo sirriitti beeku amma samoonum kana use Oromoo jedhanii qophii garaagaraa qopheessanii isinumti illee Minnesota dhaabatanii asirratti qophiin irratti hirmaatan suni dargaggoota asitti dhalatanii baay'een isaanii immoo shamarran kan nama ajaa'ibu baay'een isaanii shamarranii aadaa uffannaas haa ta'u aadaa fudhatameerumaas haa ta'u aadaa hunda aadaa Oromoo kan eebin warri biyyaayyuu hin beekne caalaa piraaktisii gochaa jiru. Kun egaa amma akkuma atis jettetti keessayyuu maatiin baay'ee murteessadha. Maatiin yeroo ijoollee isaa guddifatu afaan Ingiliffaa achumatti bakkee adda alatti waan barataniif mana keessatti aadaa isaanii afaan isaanii guddifnaan dursas akka jenne egaa eenyuun warra biyya kanaa by the way aadaa isaanii eenyu ta'uu otoo hin ta'in aadaa Oromoo dabalataan aadaa Oromoo dabalatanii guddachuun barbaachisaadha. Amma immoo gara specifically amma akkuma addunyaa irratti dubartoonni by the way dhiira wajjinis hiriira simba'u bakkee adda addaa irrattis hin hirmaatu. Isaanin dabalataan immoo dubartoonni qofti yeroo hiriira ba'an argina. Dubartoonni qofti bakkee adda addaa advocacy adda addaa yeroo gaggeessan argina. Kun egaa lammaffaa ta'udha. Akkuma duraan jedhe dhiira wajjinis ba'anii kophaa isaanis ba'uun kun maaliif barbaachisee ammam immoo dhiibbaa buusa jettee yaaddamee akka yaada keeti. Baay'ee galatoomii kuni gaaffii guddaadha. Gaaffichi maaliif barbaachisee dubartoonni kophaa isaanii gochuun tokko waan lamaa barbaachisa. Tokko dubartiin sagalee qabaachuu isaanii. Dubartiinis wanta dhiirri fi soosaayitiin yookaan immoo haalli jireenyaa jedhuutuun ta'ini waan barbaadan yoo ka'anii godhanii dubartiin gochuu danda'uu ishii ibsuudhaaf inni tokko. Dubartiin yoo kaate dhiirri dubartiin ergitee du'an sodaatu jedha Oromoon yeroo mammaa. Dubartiin yoo kaate dhiiras jabeessitee kan ergitu ishiidha. Yoo kaate nan hojjettesi waan feete hojjechuu kan dandeessu dubartiin hin dandeessi. Kanaaf gochuu dhaabachuu yookaan immoo qindeessuu geggeessuu hin danda'ama hin dandeenya jechuudhaaf karaa tokko. Inni lammaffaa immoo saba koo bira dhaabachuun qaba.
maaliifuu sagalee kan hin qabne dubartoota baay'eetu jira biyyatti kan miidhamaa jiran. Haadha baay'eetu jira ijoollee isaanii akka fakkeenyaaf haati Hacaaluu dubartiin tokko asii dubbachuu jechuun haadha Hacaaluu bakka bu'uu jechuudha. Haadha mana Hacaaluu bakka bu'uu jechuudha. Intala ijoollee Hacaaluu bakka bu'uu jechuudha. Kanaaf warra sagalee hin qabne warra dubbatachuu hin dandeenye fi dubartiin dubbatachuu sagalee ta'uu akka dandeessuu fi hiriiras ba'aa kan jirtu dubbataas kan jirtu dubartoonni. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Maal immoo hojjetaa yoo jette sagalee ta'a jechaadha. Hirmaannaa gochuus yoo ta'e dhugumaan akkatu jette geggeessuus yoo ta'e advocacy gochuus yoo ta'e hiriira baanii dubbachuus yoo ta'e waan tokko yoo badeera kan jedhu dubartiin durii siqqee qabattee yoo baate jaarsi biyyaatti naanna'ee maal taate jedhee gaafataa jedha. Akka aadaa Oromootti akka sirna gadaatti jechaadha. Maal taate maaltu bade jedhanii gaafatanii waa badu malee dubartiin kaatee ni jettu. Waa badu malee dubartiin kaatee mana ishii gattee hin deemtu yookaan immoo waa badu malee haadha manaa yookaan ijoollee facaaftee waan jettu dubartiin. Kanaaf waan hojjetu yookaan immoo effektii isaa impaaktii isaa yookaan immoo wanta jijjiirama uumuu isaa waan hubattee fi yookaan dubartoonni waan hubatanii fi akka durii ta'anii dugda duuba ta'anii dhiira eeguun akka hin danda'amne waan hubannee fi yookaan waan hubachaa jirruu fi kan godhamaa jiru kan gochaa jirru kanaaf dubartiin baatee sagalee ta'aa kan jirtu akka durii gola keessa taa'uun hin jirtu. Kan sagalee hin qabne baay'eetu kan dubbatamuu fi qabu baay'eetu jira waan ta'eef dubartoota baay'ee ijoollota xixinnoo baay'ee gadoolamaa jira waan ta'eef kanaaf bakka taa'uudhuma waan hin danda'amneef sagalee ta'uun barbaachisaa waan ta'eef dubartiin yoo kaate waa gochuu danda'u akka dandeessu ibsuudhaaf. Innis immoo wanti godhu mirga dhala namaa namni tokko mirga yoo hin qabaanne inni kaan inni qabu ka'ee fi dubbachuu qaba. Dhugaadhaa dubartoonni bakka hundumaatti seenaa keessatti seenaa kan jijjiiran biyya Ameerikaa keessatti Roozaa Paarkarii seenaa addunyaa hundumaa jijjiirti. Roozaa Paarkar iddoo teessu ka'uu diddee yookaan utuu akkuma amala ishii achuma akka yeroo ka'e jedhanii sana kaate ta'ee har'a nuti walqixxummaadhaan baatii keessa yookaan immoo tiraanspoortii waan tokkoodha waan garaagaraa keessatti qooda fudhachuu dhiisuu ni dandeenya. Garuu taa'uu qaba jedha. Maaliifuu mirga ishii falmattee jechaadha yeroo sanatti. Seenaa Ameerikaa waa'ee gurraachaa fi adii gidduutti waan baay'ee hojjete jechaadha isheen. Kanaaf dubartiin yoo teessesi mirga ishee eeggachuudhaaf yoo teessesi waan guddaa hojjetti. Mirga ishee eeggachuudhaaf immoo yoo dhaabattes immoo waan guddaa hojjechuu dandeessi. Kanaaf dubartoota keenya ijoollee keenya jajjabeessuun fuulduraaf impaaktii jijjiirama uuma. Jijjiirama akka Roozaa Paarkarii uumu. Mashaalii Obaamaanii yeroo baay'ee yoo dhageesse ta'e yoo dhageessanii fedheet mana mashaal otoo hin jiraanne Obaamaanii seenaa keessatti gurraacha pirezidantii ta'uu hin danda'u ture. Tariinuma danda'a garuu infuleensii gootee jirti jabeessitee qabdee jirti. Haadha manaa gaarii taatee jirti. Akka inni bahee mo'atu sappoort lafee dugdaa taatee jirti dhugaadhumaani. Kanaaf dubartiin kaatee hiriira ba'uun wanta baay'ee hojjeta. Amma fakkeenyaaf nuti asitti guyyaa boru hiriira guddaa dubartootaan qophaa'etu jira. Yeroo darbees immoo kan qopheessine kanneen ani irratti hirmaadhe organaayizii keessatti qooda fudhadhee jira. Kanaaf dubartii dubbachuun wanta baay'ee hiika baay'ee fida jechuudhaani. Itti fufee deemuu danda'a garuu asumatti asiidha. Baay'ee galatoomi seenaa faana sun qabsiiftee seenaa biyya Ameerikaa keessatti keessatti seenaa warra gurraachaa fuuldura dhaabbachuudhaan dubartoonni gahee guddaa akka taphatan yeroo dhiyoomallee Miisheel Obaamaa kan asiin gahe Obaamaa kan asiin gahe Miisheel Obaamaa akka taate alumti immoo kan beekamaan jedhama yeroo baay'ee behind every successful man there is
waan kan jedhame jira. Dubartiin tokko duuba jiraachuun beeksisaa. Akkuma immoo gaafas akka jecha aadaa Oromoottis dubartiin waraana dhaabuu dandeessi. Waraana kanas immoo yoo uummata irratti waan hin uummata malee keessaa ta'e ammallee dubartiin waan adda gootee waraana kaafatee erga yookaan immoo obboleessa yookaan nama biraa onnee qabsoo keessatti inni guddaa taphachuu danda'u. Akkasumas immoo biyya addunyaa warra dubarootaa fi gorsa kennaa inni agarsiisa yeroo baay'ee gorsa kenna yeroo jedhu dubartoonni inni ta'an jechuudha. Garuu inni dhagaa maaliif akkasumas kana yaada uummanni maal dhageenya yeroo waa'ee dubarootaa kaasisan asitti yeroo isaan maal godhan nan dhagaa waa baay'ee jedhanii akkasumas immoo Oromoonis waan haala hojjechaa jira. Isin illee siyaasa ta'uu Oromoo isin miira siyaasaa dabalataan kan keessan kan dhagaanii waa tokko hojjechaa jiran quba qabnaa. Egaa innis gara kan biraa waan inni ta'a kan ta'e waa ta'eera. Egaa addunyaa irratti baay'ee biyyummaa Ameerikaa biyya guddatte ajaa'ibsiifatu malee amma dubartiin egaa pirezidaantiin biyya kanaa taatee beektu biyyoon keenya akkasuma egaa kuni maal ta'uu qaba jedhamee gara kan biraa dhufaa jiru. Egaa biyyuun kanatti waggaa dhibbantaa baay'ee dubartoonni filachuudhaan danda'an agarra. Yaa qabsoo meeqan as ga'anii garuu ammallee nama biyya dhibba tokko torbaatama keessa biyya muraasa dubartoonni piraayim ministeerii ta'anii qooda guddaa bakkee guddaa akka barbaadan keessa iyyuu kan addunyaan eegneen kan Oromoo asuma baay'ee waan kan dhiisuu fudhatte koominiitii cheermaan keenyaan dubartii garuu hin baatu maal ta'uu qabaa akkam ta'uu qaba jedhamee akka yaadee Gaaffii baay'ee gaariidha galatoomii guutuu. Maal ta'uu qaba dubartiin akka bulchiinsatti dhuftuu fi maal ta'uu qabaani gaaffii gaariidha. Maaltu ta'uu qaba wanta baay'eedha wanta ta'uu qabu. Inni dura dubartii jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Dubartiin yeroo baay'ee baatti waan ta'eef jajjabeessanii bayi kana godhe yookaan immoo bira dhaabatanii gochuu hin dandeessa jedhanii haamlee ishee jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha dubartiidhaaf. Inni biraa immoo dubartiidhaaf hawaasa keessatti soo ta'e siyaasa keessatti bulchiinsa keessatti dubartiidhaaf bakka kennuun baay'ee barbaachisaadha. Dubartiin akkuma sila sii kaasee wanta yoo dubbatte waa jijjiiruu dandeessi dubartiin. Kanaaf yoo hojjettes immoo waa jijjiiruu dandeessi maal jedhanii dhiira tokko yoo barsiifte ofii barataa jedhan. Dubartii tokko yoo barsiifte garuu safara ishee yookaan immoo maal jedhanii magaalaa guutuu barsiiftii jedhan. Okay? Kanaaf dubartiidhaaf bakka kennuun dubartii dhaggeeffachuun dubartii yookaan qabsootti fiduun yookaan bulchiinsatti fiduun qooda kennuufiin akka hawaasaattis yoo ta'e akka sabaattis yoo ta'e akka addunyaatti baay'ee barbaachisaadha. Kuni kanatu ta'uu qaba jechuudha. Bakka kennuufiin dubartiin decision making table irratti she's very important. If I'm not going to find it, decision making table irratti dubartiin she need to participate akka gootu push ta'uu yookaan bakka yoo kennameef malee dugda duuba sana yeroo baay'ee kan teessu dubartiin. Ammallee jijjiirama baay'ee jira garuu dubartii jajjabeessuun mana keessaa jalqaba. Ijoollee xixinnoo ijoolleen talaa xixinnoo jalqaba. Qarree oola deemturra jalqaba.
jajjabeessuun achi fiduun itti kennuun amananii hojichatti kennuun sappoorti gochuun bakka barbaachisaa ta'etti hirmaachisuun dirqama kooti, dirqama keeti, dirqama hawaasaati, dirqama biyyaati, dirqama addunyaati. Kanaaf kanatu ta'uu qaba jechuudha. Tokko manama keessattuu jalqabuun ijoollee xixinnoo irratti jalqabuun akkuma sadiiraa hin dandeessa jedhan dubartii ijoollee xixinnoo dubbaatanis hin dandeessa jedhanii jajjabeessanii mana keessatti guddisuun hojii abbaati, hojii haadhaati, hojii obboleessaati, hojii maatiiti. Yeroo baate immoo mana bakka hawaasa keessatti immoo bakka kennuufin immoo hojii warra dhiiraatti, hojii bulchitoota, hojii warra gaggeessanii, hojii hundumaati. Kanaaf kanatu ta'uu qaba, bakka argachuu qabdi dubartiin, sagaleen ishee dhaga'amuufi qaba, geggeessiti jedhamtee amanamuu yookaan waan hojjettu sana dubartiin very determined yoo hojjechuu barbaadde akkatu jettee kanaaf bakki baay'ee barbaachisaadha. Hiree kennuufiin baay'ee barbaachisaadha, jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanuman jedhatti fufaman ta'eef yaadama galata. Ayya almost amma gaafii keenya hin gabaabsinaa gara xumuruutti deemaa jirra. Akkuma tamma jette kana anumtillee baay'ee even yeroo baay'ee dubartiin bakkee baay'eetti koomitimentii guddaa akka qabanidha. Ammam kana yoo ilaallama fakkeenyaaf COVID-19 egaa addunyaa kana weeraree jira. Biyyoonni COVID-19 itti baay'ee hir'atan researchiin tokko gaggeeffamee biyyoota bulchitoonni isaanii dubartii ta'an Jarmanii, New Zealand, biyyoota biroollee biyyoota 7 isa faana wal qabsiisee jira. Egaa kun calliseetuma kan ifotoon ta'in eenyu gaarii bulchuullee akka danda'an, hojjechuullee akka danda'an addunyaan argaa jira. Even Oromoon egaa community saataatu waan xiqqaa saataatu waan guddaa saataatu dubartoonni jajjabeeffamuu qabu. Fakkeenyaaf amma dhaabbilee siyaasa Oromoo anamma yoon fudhadhe hin jiran amma dubartoonni hin jiranii, garuu dubartoonni otoo jiraatanii eenyu gaarii argatu jedhanii yaada. Isaanumtillee yoo dhagaan egaa yaada keenya kana fudhatanii irratti hojjetanii warri dubaraas egaa isinis mana keessatti galu qofa toon taane yeroo baay'ee maal jedhama anillee ingiliffamne fayyadama dhiifama. Women most of the time spend their time on reproductive, not productive. Egaa yaw biologically kan warri dubaraatiif kenname jira kan dhiirri egaa baatee maal jedhamu jedhu is baay'een isaanii sumarratti fookasii godhanii kan afan jiru. Garuu achitti afootoon ta'in lachanuu hojjechuun hin danda'amu. Lachanuu hojjechuun hin danda'ama. Akkasumas eenyu adda addaa irratti maal jedhama dubartoonni yeroo tokkotti waa lama sadii hojjechuu danda'u jedhama. Dhiirri immoo waa tokko irratti bakka waa tokko yoo hojjete waanum sana irratti fookasii godhee waanum tokko qofaa hojjechuu akka danda'u. Even biologically illee garaagarummaa guddaatu jira. Isa sagaa isa waa baay'eetu jira. Amma almost gaafiin keenyadhaa gabaabaadhaa. Egaa waan barbaachisoo ta'an hunda kaafnee jirra. Amma keessayyuu amma kaafteerta gaa amma dubartoonni bakkee adigoo keessatti bakkee jiratti bakkee adda addaatti hirmaannaa gochaa jiru. Dabalataan maal ta'uudha qabanname warra manatti hafanis jiraachuu danda'u. Dabalataan maaltu hojjetamuudha qaba qabsoo kana. Egaa uummanni keenya keessattuu biyya keessa darara guddaarra waan jiruuf waan kana sirriitti eenyu jennee gara fuulduraatti deebisuudhaaf mee shamarran keessayyuu biyya alaa jiran kanarraa maaltu eegama? Aktuaalii shamarran qofas miti dhiirumarraa illee maaltu eegama kan jedhu isa walitti qabiitii gara xumuruutti deemnaa marii keenya. Gaaffii gaarii galatoomii qabu. Maaltu ta'uu qabaa? Maal kana caalaa maaltu godhamuu qabaa? Gaaffii keetii fi kana caalaa maaltu godhamuu qabaa? Karaa dubartootaatiin akka duratti dugda duuba ta'anii yookaan immoo tarree dugda duuba ta'anii fuulduratti na fidu jedhanii eeggachuun kana booda waan jiru natti fakkaatu jiraachuus hin qabu.
kana booda callisanii lakki qoy warri dhiiraa jiru jennee yeroo itti teenyuu miti dubartootaaf yeroon kuni bulchiinsa yoo ta'e yeroo itti baanee waan dandeenyu karaa danda'ame hundumaan itti hojjechuu dandeessu dubartiin yeroo itti kaatu yeroo itti dubartiin we need to voice ourselves ofii keenya sagalee keenya kan duratti hin dhaga'amne caala dhageessifachuu yeroo itti danda'amu yeroon kun yookaan immoo fuulduraafis immoo ta'uu kan qabu jechaadha. Kaleessa hin dhaga'amne waan ta'eef aadaan keenya si dhugaa dubbachuudhaa fi eeyyeen gadaan yookaan immoo sirni gadaa dubartiin kabajaa garuu dhiirri keenya practicalitiin isaa baay'ee xinnoodha very minor. Dubartiin kan dhaga'amtu yeroo loltee yookaan yeroo maatii facaafte duwwaa dubbatama dubartiin yookaan maatii facaasu injiraami degrade gochuudhaaf yeroo waa balleessite duwwaa dubbatama. Dubartiin yeroo waa goote leellifamuu qabaachuu qabdi. Baatee dubbatachuu danda'uu qabdi dubartiin. Kaleessa hin taane yoo ta'e fuulduraa fi yeroo itti afaan banattee dubbachuu dandeessudha dubartiin. Kanaaf dubbatachuus immoo qabdi. Miidhama mana keessaa yoo ta'e miidhama haala keessaa yoo ta'e bakka dhabuu yoo ta'e argachuu waan tokko sirranne yoo ta'e dubartiin yeroo itti baatee wanti kun sirrii miti dogoggora jechuu dandeessus jechuu danda'uu qabdu seeroon kuni. Maaliifuu dubartiin uumamaan gara laafettiidha. Gara laafina irraa kan ka'e akkaatuu kakaaftee kun yoo ta'e suniin ta'a laata jettee kaalkuleeshinii yookaan immoo xiyyeeffattee fageessitee kan ilaaltu waan ta'eef ilaalaa dubartiin yoo waan tokko argite yeroo baay'ee kunin ta'a yookaan kunin ta'u yoo jette most likely hin ta'u. Kanaaf ittuma caalaa qabsoo finiinsuuf yoo ta'e jireenya sirreeffachuudhaaf yoo ta'e kaleessan dubbattu yoo taate har'a kaatee dubbachuu akka dandeessu. Mirgashiif yoo ta'e dubbatachuu akka dandeessu maatishiif sabashiif dubbatachuu akka dandeessu akka qabdus immoo kan manasumaan jajjabeessuun barbaada. Especially Afrikaa keessatti dubartoonni kan miidhaman biyya keenya keessatti baay'ee kan miidhaman dhugaa dubbachuudhaa fi aadaa keenya keessatti amma dhiira hin beekne illee heerumuudhaaf filachuu hin dandeenyetu ture amma hin beeku akkuma jedhee durituu ijoolleen durbaa gaafuma marga fidanii yookaan immoo gaafuma marga raggaasisanii waan akkasii beekti malee hin beektu. Amma deemtee isa maybe amma more fooyya'eera natti fakkaata wal gaafatanii maatiitti marga eeganii garuu durii utuun beekiin heerumtu ani haati koo buttaadhaan heerumte xinnoo waan taateef abbaan koo shirra waan caaluu fi dirqamaan deemanii heerumsiisanii maatiin ishee. Kanaaf dubartiin yeroo itti dubbachuu dandeessu amma kaatee bakka itti iyyuu dandeessu itti sagalee ishee dhageessifachuu dandeessu itti immoo kaatee jabaattee barumsa yoo ta'e barumsatti maatii ishee jabeeffattee qabachuu yoo ta'e qabaachuutti biizinasii yoo ta'e biizinasii hojjechuutti isa durii caalaa yeroo itti jabaattee hojjechuu qabdu jabaatee yeroo itti hawaasni jajjabeessuu ni qabu itti immoo hirmaannaa itti kennamuufi qabu. Kanaaf dhiifama gaaffii keerraa yoo deebi'e wanti jijjiiramu baay'eetu jira. Kanaaf asumatti dhaaba baay'ee galatoomi. Hayyee waa baay'ee kaaftee egaa amma duraan dursee egaa dubartoonni ofumsaaniiti maal jedhama akka aadaa Oromoo akka Oromoon maal jedhee abbaan iyyatu malee oldaan hin birmatu kan jedhamu jira. Isaanumti yoo birmatan yoo jedhan malee namni birmatuuf hin jiru. Manum keessattuu fakkeenya wal gargaaruus haa ta'u wal faana hojjechuus haa ta'u sana booda alattis haa ta'u bakkee adda addaattis haa ta'u koomunitii keessattis haa ta'u bakkee hundatti warri dubaraa baanii hojjechuu qabu nan danda'a jechuu qabu. Baay'ee nan danda'an even warra dubaraa qofaa miti warra dhiiraa wajjin illee ta'a. Egaa baay'ee kana yoo jennu dhiirri hin barbaachisu jechuu miti. Maaliifuu afaan Ingiliffaatiin amma
gender equality or women empowerment irratti istirateejiin tokko maal jedhama map istirateejiin jedhamu jira male as partner warri dhiiraa wajjin yoo ta'e malee qobaa ta'uun jiru egaa gargaarsa hundaa barbaachisaa. Egaa leelloo baay'ee galatoomii ani gaafii koo asumatti xumuree egaa ergaan ani irraanfadhe yookaan dabarfachuun qaba jettu yoo jiraatte ergaa gabaabaa dabarfadhuuti kanumaan xumurra marii keenya. Baay'ee galatoomii guutuu jirraa miidiyaa baay'een sin galateeffadhaa akkasumas immoo dubartoota Minisoota dubartoota addunyaarraa Jarmanii Kaanaadaa keessa jiranii yookaan biyya keessas hiriira ba'aa jiranii akkasuma baay'ee galatoomaa jajjabaadha jechuun hin barbaada ijoollee qarree keenya ol deemaniis ijoollee yookiis hundumaa ijoollee qarree fi qeerroo biyyaas warra asis asumaan hin galateeffachuu barbaada hawaasa koo Minisoota keessattis boordiidha hawaasa koos galateeffachuun barbaada maatii koos isinis baay'ee galatooma jabaadha dubartoota jabaadha jechuun hin barbaada baay'ee galatoome guutuu. Hayyee baay'ee galatoome gaa mariin keenya kun innarraa baazawee kan jalqabaati malee kan dhumaa miti dhimma adda addaa irratti gara fuulduraatti yaada gaariidha. Yaada kana mari'annaa dubartoota biraallee fiddee Minisoota dhaayyisaa ta'uu bakka adda addaatti fiddee gara fuulduraatti waan uummata keenyaaf ta'u waan uummata keenya barbaachisu eebin atumtillee akka mari'achiistuu taatee gara fuulduraatti irratti hojjannaa. Egaa daawwattoota keenya leelloo dhaan baay'ee galatoome jechaa sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa yeroo biraa sagantaa biraatiin akka amma walitti deebinutti nagaa ta'a galata. Oh,